warahmatullahi wabarakatuh. Isinin jecha hordoftoonni chaanaalii hordii YouTube hundinuu baga nagayaan dhuftan isinin jecha barnoota ajaa'ibsiisaa fi bareedaa ta'e tokko isinii qabannee dhiyaannee arraas kunooti. Barnoonni nuti isinii qabannee dhiyaanne barnoota akkaataa itti TikTok isin jalaa bade yookiin itti deeffattan piroofaayilii isaa akkaataa itti deeffattan nu wajjin ilaalaa isiniin jenna. Hanga dhuma qophii kanaatti faana turaa isiniin jenna. Aappiin TikTokii aappii TikTok joo kana kan mallattoo akkanaa qabu kana isa kanarratti erga gattuun booddee isa kana use phone or email kayyoo kanarra taarta ka erga gattuun booddee aappii kayyoo kanarraa goonu 17 irratti adeeffannu. Hayyee erga 17 irra goone kana bara 1997 godhannume dhaloota hayyee nuu fudhatee jira jechuudha. Foon nambariin osoo banattaniin innillee ni banamaa, garuu ammoo osoo iimeelii keenya saniin deeffannee irra nutti tola jechuudha. Jalqaba yeroo banannu iimeelii yoo godhannee iimeeluma keenya saniin deeffannee nutti tola irra. Saniifuu erga goone amma iimeela keenyatti gatamna. Hayyee akkanaa jennuuni. Erga akkana jenne iimeelii keenya cal jenne itti galfannee booddee akkas goonu next eega goone booddee paaswoordii nuun jenna. Paaswoordii ga'e irraafattullee rakkoota kan qabu yoo dagattellee jechuudha. Inni waan karaa salphaan sirraa banuuf isa ammoo paaswoordii itti naqachuu yoo beekte itti naqatta, yoo beekachuu baatte immoo seekuritii paaswoordii ta'e raamachuu qabdu iskiriipshuu waan gootuuf amma mee forgootuma goonee karaa gabaabaa irratti foon nambar moo iimeelii garuu foon nambarii irra goota paaswoordii. Hayyee foon nambarii akkasitti erga itti galfannee next goonu paaswoordiin nu ergamu. Obsaan eeggannan isaan nu erganii kooppii gootaa achirratti asa qaqqabdu erga bakka kana qaqqabdii booddee qaqqabdu erga qaqqabuu jedhe irra deebitee adeettee haa goontu. Obsaan eeggadhaa. Paaswoordiin keenya dhufee nutti galee jira. Hayyee 96 nuuf diye. Erga itti galfannee paaswoordii haaraa intar paaswoordii nuun jee jira. Paaswoordii haaraa itti galfadhaa nuun jee paaswoordii haaraa keenyaas akkanaa godhannume. Hayyee Oromoo takka lama sadii haa godhannu. Paaswoordii achiraa banuun dhorkaadha. Tuqaatti galchaa jee tuqaa goonee jirra. Next tuunee jee erga irraatii lameen kana nutti dha'ee booddee erga goone tiiktookii keenya haala bareedaa ta'een nu banamee jira. Tiiktookiin keenya kan duraan nu jalaa badee yookiin dagannee jiru nu jalaa deebi'ee kan duraan nu jalaa badee jiru nuuf deebi'ee jira. Viidiyoon isaallee akkasuma nu deebi'ee jira. Kanaafuu haala kanaan deeffachuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf tiiktookii warreen duraa badee rakkachaa jirtanis akka haala kanaan deeffattan yuutuubii keenya kana jala dhuftanii barnoota adda addaa argachuu waan dandeessaniif laayik hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Nu jajjabeessaa isiniin jechaa hanga barnoota kutaa biroo yookiin barnoota biroo qabannee walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagayaan turaa isiniin.